Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa leenjii dandeettii raawwachiisummaa cimsu caasaa isaa sadarkaan jiruuf kenne. Leenjicha irratti Daayiriktoreetii kenna tajaajila abbaa seerummaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Makonnin Raggaasaa dabalatee abbootiin seeraa mana murtii aanaa kutaalee magaalaa irraa walitti bahan hirmaatanii jiru. Daayiriktoreetii kenna tajaajila abbaa seerummaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Makonnin Raggaasaa akka jedhanitti manni murtii waliigalaa Oromiyaa kenna tajaajila ammayyeessuun tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'e hawaasaaf kennaa jiraachuu ibsuun dandeettii raawwachiisummaa ogeessotaa cimsuuf leenjiin godinaalee Oromiyaa hunda keessatti kennamaa jira jedhan. Akka manneen murtii Oromiyaatti bara kana karoora baay'ee hiixataa fi karoora nus akka qormaatatti keessatti of qorra. Bu'aan isaas immoo hawaasa bal'aadha jennee too qabanne keessa tokko himata laala yookaan immoo e-faayiliingii kan jennudha. Kana jechuun hagan da'ametti tajaajilamaan amma haala amma akka waliigalaatiin keessa jiramu gaafa laaltan baasiin geejjibaaf abban dhimmaa baasu baasiin namni keenya gara magaalaa dhufeetoo baasu baay'ee olaanaadhaa fi ol ka'aadha. Kanaaf jecha shaakala kanaan dura manneen murtii naannoo Oromiyaa teekinooloojiitti fayyadamanii qaban muuxannoo qaban akka cimsan dabalataan immoo humna qabnuu fi riisoorsii qabnu gara kanatti finnee tajaajilli keenya dhaqqabamaa akka ta'uuf jecha karoora hiixataa qabannee jirra. Leenjiin kunis kan kennamu abbootii seeraa manneen murtii olaanaa keessatti argaman yookaan immoo godina keessatti argaman hundumaaf kennamaa jira. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii gama isaaniitiin kaayyoon leenjichaa sababoota diigamiinsaa fi fooyya'insa galmeelee mana murtii maal akka fakkaatu hubachiisuu fi qulqullina kenna tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf yaadameeti jedhan. Leenjiin kennamaa jiru mata duree lamatti xiyyeeffateeti. Inni tokkoffaan sababoota diigamiinsaa fi fooyya'insa dhimmoota mana murtii oliyyataan sadarkaa mana murtii aanaa gara mana murtii olaanaa fi mana murtii olaanaarraa gara mana murtii waliigalaa dhaddacha bahaatiin wal qabateeti. Dhimmoota kanneen irratti leenjii guyyaa lamaaf turu kennaatiin kan jirru. Sababoonni diigamiinsaa fi fooyya'insa dhimmoota mana murtii kanneen ammoo maal akka ta'e leenjisaa ilqisootiin guyyaa har'aa abbootii seeraa maraa sadarkaa lachittuu kan argaman mana murtii olaanaa fi manneen murtii aanaatiif kennamaatiin kan jiru. Inni kun ammoo qulqullina kenna tajaajila abbaa seerummaa persantaa 40 akka hojii mana murtii keessatti qabame keessa gahee guddaa qabaadha. Abbootiin seeraa dhimmoota mana murtiitti dhufan hundaa hubannoo fi ejjennoo wal fakkaataa qabaachuun qaawwa hojimaata keessatti uumamuu duuchuun tajaajila haqa qabeessaa fi dhaqqabamaa ta'e hawaasaa kennuuf kutannoon hojjechuu qabu. Kanaan wal qabatee hojiitti akkamii hiikuu qabanii labsiin bahee jira. Dhimmoonni akkasii kunniin amma sii kaasaatiin ture kunniin jiru. Isa kana akkaataa amma hubannoon qaawwa jiru duuchanii ejjennoo wal fakkaataa akka qabatamuudhaaf kan barbaadame. Kana booda ammoo namoonni kanarra darbanii ejjennoo wal fakkaataa yookaan ammoo rakkoo hubannooti jedhanii kanarra darbanii murtiin isaan kennan kan diigamu kan fooyya'u kan ta'u ta'e itti gaafatamummaa hordofsiisuu akka danda'amuuf. Hirmaattonni leenjichaa yaada kennaniin akka jedhanitti karoora bu'aa irratti xiyyeeffate baafachuun murtii haqaa fi si'ataa hawaasaa kennaa jiraachuu himuun fuuldurattis leenjii kenname irraa waan hubanne qooda fudhattoota biroo waliin qindoominaan hojjechuun itti gaafatamummaa kenna ni baana jedhan. Kurmaana ammaa kanarratti waan gaarii sadarkaa gaariirra raawwiin keenya akka jiru ibsamaa ture. Inni kun maa'inni bu'uurumarraa karoora bu'aa irratti xiyyeeffate karoorfameetu kan eegalame akka mana murtii keenyaatti isa sanaafis leenjiin kennameetu soo akkamittiin abbaan seeraa tokko karoora akka dhuunfaatti akka manichaatti qabamee galmaan ga'uu akka danda'u irratti hojjetu akka karoorri sun bu'aa irratti kan xiyyeeffate yeroo yerootti ilaalamaa deemu akka qabuu fi of fooyyessaa of sirreessaa deemu akka qabamu karoorfamee irratti leenjii fudhannee waan eegallee fi kallattiuma sanaan waan hojjetameef jechuudha bu'aan amma isinis dhagaa turtan kan argame waan ta'eef haala kanaan yoo karoorfatame haala kanaan yoo itti deemame waan gaariin akka hojjetamu agarsiistu jechuudha. Akkuma beekamu manneen murtii Oromiyaa akkuma waliigalaatti manni murtii magaalaalee Adaamaa immoo akka addaatti karoora baafatanii karoora bu'aa irratti xiyyeeffate kan jedhamu baafatanii hojiitti gagaranii bubbulaniiru. Bara kanas haaluma kanaan karoora baafannee karoora kana immoo milkeessuudhaaf hojiilee hedduu hojjechaa turre. Leenjiin kun marsaa jalqabaati miti sanaan durallee leenjiin kennamaa ture. Marii garaagaraatu jira.
dhimmoota kana immoo qaamolee garaagaraa wajjin mari'annee hojii kana akkatti milkaa'uu danda'u karoora qabanne kana akkatti milkaa'uu danda'u hojjechaa turreerra. Fuuldurattis immoo hanqinoota hagammaa yeroo ammaa kun baatii 6 kurmaana 2 fixneerra. Kurmaana 2 tun hafee waggaa gahuudhaaf karoora qabanne galmeessuudhaaf immoo kurmaana kana keessatti kanaaf kana keessa hanqinoonni jiran maalidha? Ciminni jiru maalidha? Inni adda baasnee fuulduratti hanqinoota keenya irratti xiyyeeffannee ciminoota jiran immoo itti fufneetoo galma gahiinsa keenyaaf keessaa amantaa uummanni manneen murtii irratti qabu akka mirkanaa'uuf hojiilee kan nu hafe hojjanneetoo galma gahuudhaaf kan hojjechaa jirrudha jechuudha. Leenjicha irratti barreeffamni xiinxala qajeelfama adabbii akka qabatama adabbii kennamaa jiruu fi seerota falmisiisoo mana murtii dhiyaatee jira.